السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أكم جرتن هردوفتو تا channel يوتيوبي عبدو جمع جريتن هندي كيسن باغانا غادفتن اسرين جتشايدا ورتدقنيا أرانتنا برنوتا أكاتا بيجي اتبانتن بيجي فيسبوك كينيا أكم اتباننا وريتن أكاتا بيجي اتبانتن ولله نولين ترى داوتو تكينيا daawwattoota keenya gabaabumatti gara barnootaa gudeemnu gara barnootaa osoo hin deebiin duratti chaanaala keenya subscribe godhachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Abduu Jimmaatti chaanaala keenya jalaa warroonni faamilii taatan laayikii tuqaatii warroonni chaanaala kana hin beekne immoo YouTube jala guusentan Abduu Jimmaadha barreeffadhaatii subscribe na godhaa isiniin jedha. Karaa Facebook illee Abduu Jimmaa jedhama. Facebook kan ko warri agartan follow na gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Page banachuudhaa fi Facebook keessan irranii seentu page haaraa akkamitti bananna seedoo fi Facebook keessan irraa eegasentanii daawwattoota keenya Facebook keessan irraa eegasentanii tuqaa sadeen gara harka mirgaara jettanii tuqtanii eega akkasitti tuqtanii page kan jedhu asirra jira. Page kan jedhu irraa okeetti gootu. Page kan jedhu irraa eega okee gootanii create page kan jedhu ammas okeetti gootu. Create page itti okee gootanii daawwattoota keenya ganjallaa kana get star kan jedhu okeetti gootanii ammas get star kan jedhu ta'e okay gootanii akkanatti fidee isinii baasaa maqaa page keessanii irratti barreeffattu mafeetan maqaa page keessanii agilii keessanii irratti fakkeessanii fakkeenyaaf Abduu Jimmaa jedhu Abduu Jimmaa jedhu Facebook maqaa page kooti next gootu achi booda next gootanii add crowd asirratti add create groups ni jira. Asirratti waa sadii isin gaafata waan page keessa irraa dubbatu fakkeenyaaf waa sadii isin barreessitanu wasadi page keessan maal akka ta'e maal akka isin ibsuu fi barnoota yookiin viidiyoo yookiin waan adda addaa waa hedduu waan isin gaafatu fi isin uummata akka waan isin solee wasadi asirratti barreessitu isin daawwattoota keenya sadeen fakkeenyaaf ana barreessu akka kanatti bakka kana tuqtanii personal blog kan jedhu kana aannan filadha. Irraan gadee kana tsuufii hedduu jira isinillee tsuufii ma tokko filattanii asirratti personal blog takka filadheen jira ammallee kan biraa muuziq uummata akka illee itti hidhaattu sadi guutuu qabdanii add create group kan jedhu kana kanneen keessaa college university shopping title music and women in the crowd strong community website kan jedhu not al business kan jedhu kanneen keessaa sadeen ni filattu kama cirashaa kana hin filatinaati kanneen keessaa waa sadii uummata akka filachuu abduu isiniin jedha. Project kajo keenya kana hafiladwan sadeen akkasitti eega filattanii daawwattoota keenya takkan nuufa akkasitti takka sadeen bakka kanatti viidiyoo barreeffamaan illee barreessuu ni dandeessu isin daawwattoota keenya barreeffamaan illee barreessuu ni dandeessanii bakka kana tuqtanii barreeffama yoo illee barreeffachuu barbaaddan barreessuu dandeessu baay'ee page keessanii isin jira. Video creating waa hedduu nama gaafata asirratti sadeen sirriitti personal logging projecting servicing music band kajiru kana waa'ee page keessa sana irratti barnoota waan irratti barbaadan waan application waan nama barsiisu waan waa hedduu barnoota teknooloojii ta'e akkasitti access filattanii sadeen irra keessuu isin daawwattoota keenya eegarra keessanii gara wanjallaa kanaatti next kan jedhu okeetti gootu. Egaa next gootanii booda daawwattoota keenya sadeen yoo guunne yaanne yoo sirrii hin ta'in sirreessaa jedhee mallattoo diimaa nu agarsiisa yoo sirrii ta'e immoo gara fuulduraatti achi nu dabarsaa isiniin jedha daawwattoota keenya akkasitti gara fuulduraatti na dabarsee jira. Ammantan asirratti websaayitii galchitanii ka page keessanii wal qunnamsiisanii websaayitii waan warri qabdanu yoo websaayitii hin qabne irra darbuu dandeessu warri websaayitii qabdanu immoo ganjallaa kanarratti inter website kan jedhu websaayitii irratti galchitanii websaayitiin keessanillee page kanaan wal qabee isin guddachuu danda'a. Page kun websaayitii keessan isin websaayitiinis page isin guddisuu danda'a. Isin jedha websaayitii homa qabdanu takka asirra galchitu linkii websaayitii keessanii waan qabdan takka linkii websaayitii keessanii akkatti warri websaayitii qabdanu websaayitii keessa irra galchitu asirratti websaayitii warri hin qabne immoo next gootanii ganjallaa irraa ba'uu dandeessanii isin jedha. Fakkeenyaaf matakka galchuu maqaa kiyya akkatti maqaa kiyya galchii irra kutaanii isinillee maqama keessan guuttanii websaayitii warri hin banatillee banachuudhaaf warri yaada qabdan akkasitti irra galchitanii next yoo hin ta'in akkana kunoo hin taane naan jira websaayitii miti kun jedhe linkii websaayitii keessanii galchitu yoo tikkili websaayitii keessanii galchitan irra isin dabarsaa yoo isin linkii an hin galchin immoo isin hin dabarsuu isin jedha daawwattoota keenya.
Akka warri websaayitii qabdan irra galchitanii irra kutuu dandeessu isiniin jedhatu. Warri hin qabne immoo akkasumas maalum irra darbuu dandeessanii yuutuubii ka websaayitii waasappii waa hundaa warri namni hin beekne hin jiru websaayitii akkasitti fidee isinii baasa. Akkasitti eega fidee isinii baasee bakka kanatti maal uummattu add image to this page creating your page ka jedhu kana asirratti footoo baanarii awwala qopheeffachuu qabdu. Footoo sana awwala warri qopheeffatanii hin qabne rakkoo hin qabu. Asirratti amma fakkeenyaaf add ka jettu kana hogguun tuqee maal laafidha footoo websaayitii keessan dudduuba kaasee dhugaa footoo bareedaa ka bareedaa ta'e footoo tokko dudduuba sana galchuu qabdu. Footoo bareedaa ta'e dudduuba websaayitii keessanii galchitanii footoo bareedaa jechuudha. Peejii keessan isinii guddisuu footoo takka filadhu fakkeenyaaf akkasitti Abduu Jimmaa kana irraa galchuu footoo bareedaa takka akkasitti eegarra galchitanii kaatanii gabaabumatti ammallee amma takka nu hafaa akkatti eegarra galee kee daawwattoota keenya ammallee gara kana ida'uu mallattoo ida'uu kanallee bakka kana Abduu Jimmaa ka jedhu kana ammallee profaayilii keessan wayin amma isinii filattu footoo takka afiilee fiitii aanu jechuudha footoo keessan. Akkasitti kanaaf filadhu isinillee kama feetan filattanii asirratti footoo profaayilii peejii keessanii jechuudha. Ka peejii keessanii profaayilii isaa ni filattu. Ka amma baanarii isaa dudduuba isaa ka seenu jechuudha. Kun immoo akkasitti fidee isinii baasa. Daawwattoota keenya akkasitti peejii profaayilii dudduuba isaallee akkasitti uummattanii footoo kana agartanii yaadachuu arguu dandeessanii peejiin keessan namni isin hin beekne footoo keessanillee argee peejiin kan keessan ta'uu ni beekaa. Isiniin daawwattoota keenya karaa gabaabaadhaan peejii feesbuukii keenya banneerra jechuudha. Daawwattoota keenya peejii feesbuukii keenya haarawaa akkanatti bannee jirra. Asirratti laayik 0 follow 0 jedha. Gabaabumatti peejii feesbuukii bannee finneerraa dudduubatti hogguu deebitanii argachuu dandeessanii akkasumas fakkeenyaaf dudduubatti haa deebi'uun dudduubatti eega deebitanii feesbuukii san keessa hogguu seentan peejii barattanii waan jirtan ni agartu. Peejii keessan fakkeenyaaf irra haa seenuun akkatti peejii personal blog ka jedhu kana YouTube an linkii YouTube gootee sarara waan hin kaa'ennaan isinillee asumarraa akkasumas peejii keessan laayikiin keessan 0 peejii keessatti mul'ata. Gabaabumatti peejii sirrii ta'e banannee jirra isiniin jedha daawwattoota keenya. Gurguddubatti deebitanii peejii keessan Facebook keessatti argachuu dandeessu. Karaa gabaabaan namni illee argachuu danda'a. Facebook keessa akkasitti hogguu viidiyoo gadhiiftanullee viidiyoon keessan asara peejii keessan keessa wal jalatti isinii qabamuu danda'a. Namni isin ilaaluu fi namni hundinuu wal bakka takkatti argachuu dandeessu. Isiniin jedha daawwattoota keenya peejii karaa sirriidhaan akkanatti banachuu dandeessu. Karaa gabaabaadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Osoo hin cinqamin peejii akkanatti banattu akkaataa immoo barnoota hedduu jira ka feesbuukii keessanii. Har'aan tana peejii akkanatti ilaaltanii warri hin banatin barachuu dandeessu karaa gabaabaadhaan. Har'aan tana asumatti dhaabnaa daawwattoota keenya. Dabalataan feesbuukii guyyaa biraa qabadhee isinii dhufa. Akkaataa liinkii yuutuubii illee jala kaa'atanu akkasumas illee viidiyoo akkaataa itti irra gadhiisanuu isiniif kan qabadhee dhufa. Har'aan tana barnoota keenya asumatti dhaabnu barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa turaa isiniin jedha daawwattoota keenya hundi keessanuu.